of eeggata nama hojjettu miti beekadha Kiristoos gooftaadhaa fi adeemni keessanis qajeelfadha darbuutu argachuufi masiin jiraataan dhiyootti dhufa xumura hojii kanaafi dadhabbii isaanii dhaboo godhanii garboota kan saafuruufi dhimma roobsaa kan facaasanii kan maadammachuuf jiru warra hojii isaatiif jecha miidhaman dhiyootti kan inni furu. Akka waan namaaf hojjetanitti gonkumaan adeeminaa jechuu lubbuu keessaniif hojjedhu kana si wallaalinaa kan nu barbaacha dhufeef hojjennaa har'i dukkanaa kanaa gaara ofiisaa takka nu fudhatu waadaa nuuf galee jira jiraataan dhiyootti dhufa xumura hojii kanaafi dadhabbii isaanii dhaboo godhanii garboota kan saafuruufi dhimma roobsaa kan facaasanii kan maadammachuuf jiru warra hojii isaatiif jecha miidhaman dhiyootti kan inni furu. Akka godhee garbichi dhibaan gooftaan kontuura jedhee isa ergame dhiisee kan biraa garba ta'uu jalqabee utuu gooftaa guddaatiif ergamnu daaraadhaan goyoonfamnee yeroo muraasa ishee nu haftee maasii ormaa kan binnee asiin jiraataan dhiyootti dhufa xumura hojii kanaafi dadhabbii isaanii dhaboo godhanii garboota kan saafuruufi dhimma roobsaa kan facaasanii kan maadammachuuf jiru warra hojii isaatiif jecha miidhaman dhiyootti kan inni furu. Kanaaf maatii isaanii gadhiisanii warri jooraa jiran mana maatii isaanii gadhiisanii joora warri jiranii jireenyaaf wanta isaan barbaachisu hunda warri dhabanii jaalleewwan keenya dhiyootti galu mandaraaf daadhiifamee keenya mataa irreen xumuraa warra hojichaaf waamamnee mana maatii isaanii gadhiisanii joora warri jiranii jireenyaaf wanta isaan barbaachisu hunda warri dhabanii jaalleewwan keenya dhiyootti galu mandaraaf daadhiifamee keenya mataa irreen xumuraa warra hojichaaf waamamnee masiin jiraataan dhiyootti dhufa xumura hojii kanaafi dadhabbii isaanii dhaboo godhanii garboota kan saafuruufi dhimma roobsaa kan facaasanii kan maadammachuuf jiru warra hojii isaatiif jecha miidhaman dhiyootti kan inni furu. Akkamitti akka deddeebisanii haleelaa ilaalladhaa goofota taatanii akka malee sabii of eeggadhaa nama hojjettu miti beekadhaa Kiristoos gooftaadhaa fi adeemni keessanis qajeelfadhaa mindaa guutuu argachuufi masiin
jiraatan dhiyootti dhufa xumura hojii kanaafi dadhabbii isaaniitti boqotaniif garboota kan saafuruufi imimmaan roobsaa kan facaasanii gammada ammachuuf jiru warra hojii isaatiif jecha miidhaman dhiyootti kan inni furu.